ፋኖ ለአማራም ለኢትዮጵያም ኩራት ነው። ምን ጥያቄ የለው። በጀግነት ተዋግቷል፣ በጀግነት ይዋጋ ወደፊትም። እሱ የአብይን ውዳሴ ሙገሳ ጠብቆ የሚዋጋ ሳይሆን አገሩ ወዶ የሚዋጋ ስለሆነ ከተነካችበት አይቆም ወደፊትም። አርጓል፣ ያደርጋል፣ እያደረገም ነው ያለው። ይሄ መመስገን አለበት፣ መወደስ አለበት፣ መከበር አለበት። ጥያቄ የለውም። ኢትዮጵያ ውስጥ አብዛኛው አካባቢ ሰላም ያለበት ነው። ስለዚህ ምርጥ የልማት እሳቤዎች በትክክል ተግባራዊ እየተደረጉ ህዝቡ እየተጠቀመ ይገኛል። በደራ ወረዳ በጽንፈኛው ፋኖ የተፈጸመው ዘግናኝ ድርጊት አንዱ ነው። ጽንፈኛው ሸኔ በተመሳሳይ ንጹሃንን ታርጌት armumuraa fi arkummuraa noleetiif tacalanqootiyyuu dur yoo dhageen agamtoo keessi namaa wanneen lafa horsune hacalanqoo hatti guuran adeemitti gurree laallee yoo agarte agamta akkam taata arrammoo sii lubbuun jirtu guyyaa irraa guyyaa halee daa'im xiqqaa gana Oromoo qalanii raanii dhanitti teettan agum xiqqa tokko asirraa iyyitan boriif iftaan kadannasuu fi hashubbisutti as gubbaa guuti ka dhimmuu fiitiif geem taphatutti as gubbaa guuti. Wanni dirree maraataa tan dirra nami cufti deebee jira. Dirree maraataa tan dirree qabsootiif dirree tokkummaatiif tana gahaa tochuu hin dandeetta. Waan jibba waraana filmii namaa taqawwa itti banaan jibba. Ardhoodotiyyaa waan gostuun irra tokkinan qattu hunnam tokkinan qati nyaaphii amaan kaminnaan warri sun keessattuu ka Oromoo keessa dhalate. Durii kaase hojii irraa warra madaa agarraa warra jiru agarraa. Kanaafuu ajanda hin godhatina ajanda qof godhatanii hin taa'ina agwannu fulatu ka qabattutti warri wanni nami tuffata garte diinii diqqaan qabu jedha nyaaphii diqqaan qabu garte waan tuffattutti bor in tuffata warri sun dhufuu jirra qoosafa maani waan agamirratti hojjechaa ba'an arri ilmaan Oromoo qaqqaluu jiran arri ilmaan Oromoo isa wal nyaattanii wal qooddanii isanii dheeressillee alkaniin nandam daa'im xiqqaa harka qabutti aliyyiin beekta waan kan gubadhee naan isanii asir jirtan ta viidiyootii gadhiisa bahe itti seen ajanda godhatanii hin callisina namii ka dubraa ka uwwaa kana dheeni ka ijoollee ka asirratti yodoyye ka duulo doduule hin booyinaa boo qofaa miti buuttanii hin callisina duula boo malaaniti namii malaamarii qabaachuu qaba. Malaamalti qabaachuu qaba. Dhimma Oromoo cufaa ka irra walii galu ilmi Oromoo cufti ka paartii deeggaruuf hin deeggarrellee qabaachuu qaba. Nam gama hiyyaan paartiin hunduu samii irra buutee nam deeggaruuni. Garuu nam Oromoo hidhee guyyaa tokko muka jalbul na bira galata qaba. Ka Oromoo tokko karaa gubbaa deemee guyyaa tokko seenti tokko abboon beelaa hidhee wakanneef na bira galata qaba. Ka Oromoo tokko yoo inni nam mootummaa ta'e kasila ijjeessan inni poolis ta'e yookaan jeneraal ta'e abboo nyaaphii kun si ijjeesuuf jala bahe jedheeni jiraate yoo ta'e na bira galata guddaa qaba. Dhageettanii Oromoo gosaa jinnii paartiif waan tokko waliin qoodinaa irra bubbaa nyaapha kan ofirraa buqqisa dhiiroo hamtuun akka mukutaa fi huno aanoleef calanqoo tasun caaltu dhufu jira. Ta'in waan sancharii keessatti. Gaara 21 keessatti lafa maqaa Oromoo bulchiidhaan keessatti abbomaan agi nyaaphii sun see mee warri umniti lafa heddame mee warri militarii jedhan mee gaafa kana achi wal dhooftanii Oromoo ta raasa jirtuuf ta magaalaa jirtu wal fixan harree nyaaphii isan fixe mee isan mee awween isa walii gargalchitan amma nyaaphaa waliin gar hin galchin nyaap waliin haadhaa fixa deebi'a teessa wal gaafadha ofeetanuu fi wal baasa nyaaphii isan fixuu irraa. Ana ganumati yaa'ee obbaafadhee ajanda guutanii hin taa'ina maqaa rabbiitiyya isan qabe Oromoo akka uumaatti falmaa nu bilisummaa kee jirrachuu danda'e warri garan jiru warri kun gartaan gar Boorana kan fajir gar maani jiru gar Harargee jiru dhiiroo Oromoo jirta Wallootii fi ta Wallaggaati qarqarra kun Oromoo Tuulamaa kinni jala achitti itti dara nyaapha waldaan geessiti warri Oromoo achiin kun Oromoo Tuulamaati gara Salaalee qofettanii keessa fuutanii salaaleen gosa Oromoo Tuulamaa keessa kophaatti hin qabinaa. Salaaleen warqunu taaddee birruu fadhalee beeku war tokkummaa Oromoo waan inni dirga lamsootti hojjechaa bahe iltii yaan deemee argite deemee maanguddoo akka inni jaltaa'e dukka inni keettaa'ee duri dubbachuu irraa dubbisee. Arwaan gosinni keessa dhalatee warri isaa kophaa qabdanii wanni inni dhina duula itti. Ar laftanatoo banan gosa Oromoo harrayyuu ho'ammaanii inni darbooranii. Booran tuqa cuftu qane kee waliin duula. Kophaa takka qabanii inni dhina. Oromoo Tuulamaa gosaa Salaaleetti jira qubata arda isaanii malee. Oromoo cuf na qalan Booran qalan Arsii qalan Harargee qalan Argujii qalan Wallaggaa Walloo qalan Harrayyuu qalan Ituun Bannaa Afraan Qalloo qalan Nuu cuf qalan Hunoo Iluu qalan Warmachaa Tuulamaa cuf qalan.
warjimmaa qalan akkasi qubqabaadha ajanda godhattanii hin callisina kaha wal kaasa wanna gan caaltaaniin jirtu warri borqalate fooniyyuu si nyaatayyuu wanni namaa uffate dhufee malee waaqni uumne yoo naan shakkii qabaayyuu bineensa nu waraabes garaa garte waraabes marrumaan fi nyaanni hin taanu kootta akkami wal nyaan waraabes marrumaan fi nyaanni hin taanu kootta arda abbo daa'imti qaagasii badi ar onaan sanii dhaama suni ajanda gootanii hin callisina mata gaddeebisa nam asirratti waan kan burganam kaate warra dannasuu fi waya murate waan dhibii haasa'utti rukutta hin dhagayina warra akkasii gul hin deemina addunyaa bade beekan ukkaamame beekamaatti arra laf bulcha beekama gul namiyaa ha akkitti wo bulchanuuf akka malaamalta guma tokko hin been gul yaayina beekan oromoo ha malaamalii namaa dhayees jira qotaa manaa fi garin ni jiru gagguura beekan ukkaamame beekamaan lafti baduu jirti ardaan baduu jira wanni addunyaa yee miidiyaa addachaati waan miidiyaa tanaan rakkoo sababa rakkoo uummata waan kan banadhe anu argan fedhu waan amma irraa sa'u jirkan tirri maraatas tanaafuu akkana isanii dhaamadhe wanni isan ta'uu maltan nami oromoo nami keen diqqaa guddaan cufte ajanda gootanii hin taa'ina hag walloo warsun jala baatut hag wallagge hunu bilisoomu qawwee walti dachaafattanii waliin hedhinaa nyaaphaadha nyaaphii amaan ammoo ka as kee jira ka warraa kana faqanyaa nyaaphii amaan kaminnaan buuranii ka gara warraaye ka fagoo achi sirra jirsuniiniti yoona ka qalchiis kan uummata oromoo tuulamaa sun salaale sun kee qubatu beekadha fannoon isaanii ta qawwee fannifattee fannoo yaatee oromee dhuftee hin bulchitu ammoo akkanaa sifitti diini xiqqaan qabuun tuffatina oduu dhufuu jiratu isiin mukarra fafannifamtee hafte tan isanii dhaamadha nam ajanda biraatiin deemin dhiisna waliin dhiisna oromoo itti bobbaha. Galatoon hayyuu teenya lalisuu Toofiq ulfaadhoo kan agartee if cinaa waan barbaadin hin jiru anu if cinaa nagaan asin bulu guyyaa takkaa nama gartee na bira hin jirre bakka fagoo waa balleesse nama na bira jiruun haaluu bahuu iyyaanne guyyaa lamaa yaade har'aa fi guyyaa artista Haacaaluun ta'e du'e. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabajni nagaa dhufti yaasiin kennu. Kabajni nagaa nu fayyadamu. Nagaa maaltu jira miti reefun tana karaan deemu ture. Neetwoorkii kasii darbe. Warra afaan Amaaraa kanas nama dhaggeeffatuwanii waywaannaa guddaa gubbaa jiran laala waywaannaa guddaa gubbaa ni beekan ni beekan egaa ilma Oromoodhaa baciibsanii basmaa'aam janii kasii qalansan gartee ibiddi Oromiyaa irratti ibidda akka deemu tolchanii hubatan gastii 4-5 banataniiti hatta hanga fannooleen beeksisa baaftee qaama gartee keenyaa miti yaada jiru kan nama mormuu fedhuu gartee haala karaa kaaniin ammoo በኦሮሚያ ለምትገኙ አማራ ብሔረሰቦች ጥንቃቄ አድርጉ waan jiru irrattis bal'inaan haasawaan afaan Oromoo qofa dhaggeeffatanii hedduun keessanii duuba waan kana sanii jaanii asirratti dubbatuun hin barbaachisu namni gartee quuqama Oromoodhaa dhiini ilmaan Oromoodhaa obboleen keenya kan tuulamaa irratti kanatti qalamni akka ilma gartee namummaa bira kutee qeen isaanii gubatuu anname jaan harkee dhufe tokko rayan. Finfinnee irraa amna sa'a lama agartee ijoolleen wajji jiraadhu Finfinneetti weessi gasiif nanaan jaanitiin dhoggaan dhaqee ilaalu haadha Oromoo tamanni isii duraa gubatu horiin isii wanni isiin qabdu hundi duraa gubatuun argeen baatii lama duraas. Oromiyaan ture. Duuba arrawa wanni amma ta'e kun ammoo sabni Amaara jaamu kun maanoo macarrachaa ibidda macarrachaa tagartee Oromiyaa keessa jiraachuudha. Yeroo ammaan tana addunyaa guutuurratti hatta Noorz Ameerikaa irratti illee Amaarri kararraa maqee jira raantan waan isin ajaa'ibu waan isin hima. Naannoo Torontoodha Amaarri duraan akka sila taaksittis mul'achaa ture arra dhabame arraan tana.
Maaliif jennaan Oromoon akka gaafa Hacaaluu Hundeessaa barbaadaa turre jedha keenya. Gariin keessan warri biyya keessa jirtan hin dubbatina. Ammoo namni waan kana agartee goosisaa jiru jaarmee Oromoo dantaa saba isaanii miilaan irra deeman akka Hacaaluun baanu san gartee jaarmee Oromoo kan aangoodhaaf maqaaf Oromootu araa kiiloo jira jechaa kan Oromoo qalsiisaa jiru takkaffaan mootummaa amma gartee aangoorra jirutu ilmaan Oromoo gartee ilmaan tuulamaa qalsiisaa godaansisaa qe'ee isaanirraa buqqaasaa jira. Wanni kun ammoo yeroo Wallagga lixaarratti deemu helikopteraan boombiin gidee roobtu arrara boruu wanni kun dhaabbate jechaa ture namni Oromoodha. Oromoon kasabaa dubbaturra hagaraaf qabsaayetu akkuma aangoonni jaarmee Oromoo keessatti gartee dantaa sabaa dhiisanii dantaa garaa qofaaf qabsoo isaanii karaa garatti deebisanitti wanni jaarmee Oromoo ka daggala jiruu fi ka aangoorra jirus wanni irraa harkaa jiru nagaya wanni barbaadu wanni gartee nagaa jibbanii akka waan Minilik aangoorraan bu'ini takkatti Minilik bar hamaan Oromoo fixe sun aangoo gadhiisee kutee bar. Haile Sillaaseen boodaan dhufes amata 45 Itoophiyaa bulche sun gadhiisee kute. Akka waan keessattuu ilmaan Oromoodhaa kanneen diyaaspooraa jirtan akka waan mootummaan Oromoodhaa kan mootummaan afaan Oromoo dubbatu agartee Oromoo isin jettaniin kun gaafii uummata Oromoo deebisetti keessattuu loqodan anaa fi hawaasni irraa dhaladhe hawaashii gad dubbatu kun akka waan Oromiyaan gaafiin Oromoo guutuun deebisetti dibbee mootummaa tumtan hedduu takka duuba gartee waa hedduun asirra dubbatuun barbaachisu. Ammoo ibidda hamaadha qabsiise uummanni Amaaraadha. Ibidda hamaa. Qeeroon Oromoodhaa hin dhumne numa jiran mallee uummanni Oromoo miiliyoonni 60 hin dhumne mootummaan ammoo fixuu fedhaa. Wanni gartee fixuu fedhuuf aangoo isaatiif jecha akka Oromoon dhumtu barbaada. Oduu arraan tana sila Amaarri haqalame kun Amaara ta'e miidiyaan yuutuubni Finfinnee keessa Addis Ababaa keessa dabru kun duruu nama rabbasilaa sila Ameerikaa ambaasilee rabbasee sila oduu Amaarri qalame. Ammoo haqalameetu Oromoodha. Sagaleen qabdu. Atiin ammoo Oromoo taatee dhiiga sagalee uummata keenya katuulamaa kanaaf sagalee yoo atin ta'in waan biraa garii keessan laal waan garii ifiifuu namni waa dalagu sabboonummaa qabu katti dhiyaatu qe'ee isarratti gartee ka jiru deebisaa bareedaa kannaaf. Namni tokko odoon ajajin duuba gartee wanni isin godhuun isinirra jiru sagalee ta'a. Waan isaan jechaa jiran waan gartee sooshaal miidiyaa gubbatti haasa'amu naannoo Oromiyaa irratti fannoon hojiin hiikaa jirti. Kuni ammaa miti. Amata 2 ol fixee jira. Akka waan gartee Ameerikaa fi Kanada irraa Niiwuork irraa sooshaal miidiyaa kana gubbaa Feesbuukaa fi Tiktookiin dabarsaa jirantu Hacaaluu maaltu jeesse namoonni beektan. Waanuma sooshaal miidiyaa kana gubbaa deemuutu akka inni gartee ajjeefamu irra dalagan. Odoo ati wal nyaattu. Odoo ati tokkummaa Oromoo jaarmee Oromoo jettee hoggananni Oromoodhaa miilaan gadaa Oromoo miilaan ifirra deemaa lakkii anis kunis hadaggala jirulleen qawwee walitti deefatee diina dha'uu dhiisee wal afaan deebu Oromoo malee nagaree salphina keessattuu duuba jaarmeen Oromoodhaa kan ammoo waan kanatti gaafatamu mootummaa amma biyya bulchuu itti gaafatama. Mootummaan amma biyya bulchu kun dantaa mataa ifiitiif lubbuu isaa dheereffatuuf ilmaan Oromoo duguuguuf karoora godhatee ganaa sii dhufa. Ganaa isinii dhufa. Maasta pilaanii diroonii istiraayikar tolfataniiti lafa gartee shaniitti shakkine jaanii ganaa Oromoo fixuu deeman. Atiin ammoo lakki shawaadhaa nan laallatu jettee gursumirraa teessee eeydu. Iluu abbaa boraatiin Jimmaan, Walloon, Arsiin, Baaleen teessee uummata tuulamaa daawwata taanaan salphinni gartee mana sisinu ta'a. Tanumaan jechuu barbaada Alii Saabit. Galatoomaa isin keenya. Bakka dhagaa dhuftanii Mee takka wajjin eenyu yaada darbateetu wal jalaa yaa'a. Mariin akkanatti hin taatu. Mariin namni ogaa gaaddis taa'ee mari'atu murtii takkarra waliin gahe haa taatu murtiin teenyalleen kana ta'uu baatu garuu yaadaan bakka takka ta'e kana godhu qabnaa waliin ja'a. Namu akkuma aariitti waa darbateetuun firaa orihaa jira. Waan gaarii natti fakkaatu. Kan biraa obboleeyyan ani akka cimimmuutti
abba tokkottillee quban qabu. Ifittiin quba qaba. Oromoon arraan tana qalamuun kun cufti anaatu tokko sababa warra ta'an keessa tokko anaa jedha. Obboleenti tareefuun tana baates komaandariis akkas godha akka qaceelfama akkannaa jiranii jara keenya qaceelfama nama akkannuu miti. Aanaa cimimmuun rakkinaan uumeen igoo kiyya keessaa bahuu dadhabee fedhinnaa kiyya keessaa bahuu dadhabee fedhinnaa sabaa laaluu dadhabuu kiyyarraa kan ka'e sabni keenya irraan tana marraa takkaa miti lamaa miti irra deddeebi'ee qalamaadhaa jira. Takka dhuufuun harrummaa takka dhuufuun dhiirummaa lama dhuufan harrummaa sadii dhuufuun dhabama. Sadii dhuufnee jirra amma dhabamarra jirra. Kanaaf nama quban qabinaa ifittas deebisaa. Jaarmenni qabannuus eenyu qabannuus hin jiru mataa keenya mataan kawai. Warri Amaaraa kun alarraa orgaanaayiz godhaniiti alarraa fandi godhanii namu itti gaafatama fudhatee waan dalagamaa jiru kun kaalkuleeted ta'ee dalagama. Yoo yaadattan abbootiin keenya harka muranii nuti mata murraa jedhanii jiran. Abbootiin keenya minilee harka muree harka miila muree miti nuti immoo mata murraa nuun jaan. Mataa muranii nu garsiisan. Arra daa'ima muranii nu garsiisan. Fir'aawna ta'anii dhalataan Oromoo hundi xixiqqaan kun dhumuudha qabaa. Xixiqqaa kanaan nu guddataa kan jiru Fir'aawna ta'anii arra nu garsiisaadhaa jira. Kanaaf nama tokkotti quban qabinaa badiin tiyya jaaramuu dhabuun kiyya miira kiyya keessaa igoo kiyya keessaa bahuu dadhabuun kiyya. Dhaaba kiyya jee wal nyaachuun keenya arra Oromoo sadarkaa arra jirurraan gahee jira. Maal goonaa irratti haa xiyyeeffannu. Lakki nama foloo jala hambifadhaa maarra jala kuni furmaataa miti. Kuni furmaatan ta'u jala hambifachaadhaa oolu. Mee warri waasis sirbuu isaa sirbu Oromoon silaaftuu miliyoona meeqa warri sirbuu isaa sirbu kusuma dhiisa. Akkaataatti simpataayiz wal goonee wal qabannee haaloo baafachuudhaaf waa goonu haa taanu. Jara keenya sabni tokko yeroo haaloo baafatu gumaa baafatu ka gumaa baafatu haqaluu fi haqalchiisuu jira. Kaloluu fi kalolchiisuu jira. Nuti irraa lolchiisaa dhaqqabne. Kaloluu fi kalolchiisuu jira. Lolchiisaan qabnu irra nuti. Rakkoon qabsoo bilisummaa Oromoos ta'e hawaasummaa Oromoodhaa qaama afuri. Cimmuun yoo dogoggoraa sirreessa. Tokkoffaan warra hayyoota jennuuni. Hayyoota kajaan kun rakkoo qabsoo Oromooti. Rakkoo hawaasummaa Oromooti. Ka Oromoon akkan jaaramne godhe hayyoota. Lammaffaan hoogganoota qabsoo bilisummaa Oromoo sadarkaa afooshaarraa kaasii waldaa amantiirratti dabalii dhaaba siyaasaa godhii maalii godhii hunda kana keessa walitti qabii hoogganoota jennuun kana. Sadaffaan ogeeyyii warra jennuun kana. Ogeeyyii bifa feetee fudhadhu qonnaa haa ta'u ooyiruu fayyaa haa ta'u fedhe haa ta'u ogeeyyii fudhadhu. Afraffaan rogeeyyii warra jennuun kana. Wanuma isaan dalagaa jiran laalaa jirtan. Rogeeyyii. Qaama afran kana. Qaamni afran kun silaa ka Oromoo jaaru, ka Oromoo humneessu, ka Oromoo jabeessu, ka Oromoon akka eenyummaa isaatiif falmatu taasisu. Wanni bineensi gaaraatti illee beektanaa hooggana qaba. Hoggaa lolu. Loon illee hooggana qaba. Wanni hundinuu hoogganaan uumame. Ka bobbaasee galchu hajaaru hawaa godhu qaba. Nuti immoo kana dhabuun keenya irra faffacaanee tokkoof akka hin boonye tokkoof akka hin gaddine taanee waan hamaa keessa jirra. Kana keessaa bahuu amma itti dandeenyu furmaanni keenya maalidha? Irraan deebi warra reefuun tan dhuftaniif kan gabaabseetuma waajaan. Tokko waan ammaan tan haaloo baafachuun keenya dirqama taha. Haaloo baafachuullee baannu wanni kanaa kun akka nuti hin deebine haaloo baafachuullee baannu. Wanni kun akka nuti hin deebine godhuudhaaf waa lafa kaayachuun dirqama waan ta'eef tokko addunyaatti waan amma ta'e evidensiidhaan kan lafa taa'u ragaadhaan lafa jiru wanni maanta ta'e kun ragaa kana fuunee interpret goosifnee addunyaatti iyyuu warra mirga dhala namaatiif falman warra maal jaan kan hunda bakka jirru haa goonu seenaatara bira jirru mootummaa bira bulchiinsa naannoo hundatti haa galchinu. Kana galchuu lammaffaa Oromoon biyya alaa keessaas ta'e biyya keessaas dirqama keenya waan kana godhuudhaaf ifittisuudhaaf dirqama baanu ganda gandatti
ganda gandatti warri ganda tiisu uumamuudha qaba. Dargaggeessi ganda tiisu. Dargaggeessi waan Oromoo irratti dantaa Oromoo irratti hojjetu. Dhaaba siyaasaa dhaaba maalichi dhiisi. Dargaggeessi security hawaasa keenyaa ta'u gandatti haa jedhamu. Musaad jechuudha haa ijaaramu gandatti. Isa kana yoo godhuu dandeenye rakkoon haaloos baafachuu dandeenya. Fuula duraafillee balaan akkanaatu akka nutti hin dhaqqabne godhuu dandeenya. Kanneen wanni ammaan tanurraa eegamu kan godhamuu qabu. Jaaruu yas hawaasa keenya jaaruun dirqama. Garuu jaaruun kun hoggaati guyyaa jaarte warra halkanii jira. Warra halkan facaasu jira. Yoo ati halkan jaarte warra guyyaa facaasu jira. Ni jaarra jennee hamba rakkachuu miti. Murnummaan gabaabaan tokko walii gale waan kanarratti hojjechuun dirqama ta'a. Yeroo takka gaafa jaallibatteen wareegame namni tokko waajee maqaalleen kaasu. Jaallibattee awwaallee manatti hin galluu jedhe. Lakkaawatumaan jira baatii meeqa? Jaallibattee awwaallee manatti hin galluu jedhe. Qeensi kacabe namni kas jeesanii nama sadarkaa hooggana keessa ture jiru. Qeensi akka nama tokkorraa cabeen eegaadhaa jira baatii lakkaawaa. Waa takka qeensi tokko nama tokkorraa hin cabne. Awwaalamitu galan jechuudha. Soosaniif mee qubaas walitti qabuu dhiifne aana cimimmuun badii har'aantan Oromoorratti hakalee hojjetame irraa qabi. Kaarra hojjetamaa jirus kabaru hojjetamuufis itti gaafatama qaba. Yoo seenaan nama gaafattu jiraatte seenaan san waan jirtuun se'u seenaan nama gaafattu yoo jiraatte cimimmuun itti gaafatama. Yoo rabbiin saba fiitirraa saba keetirraa akka rabbiin quraanaa waan keessa kaayetti saba keessatirraa yoon itti nama gaafatu ta'e an cimimmuun itti gaafatama. Fayyaa ta'a. Galatoomii yaada gartee bilchaataa fi falalleef keessaa qabu dubbattaa kan silaarratti dubbatamuu qabu waan kana akkam taana waan kute kanaaf booyuu osoo hin taane silaara namni qalame kun jarate miidiyaa kanaan boo'ichaa fi iyyinsi uuyii fi bakka cufaa hiriirrinis baamee mirgi namaa hanga nutuu gartee deebinee yoo namni keenya kan waan sun godhu taate nama sanii diina taanutti miidiyaa kanarraa iyyama. Nuti du'aanis wal barree jirra siyaasaaf itti fayyadamuun beeknu waliinaa'uun dur waliinaanu sun illee nu keessaa badde immoo yeroo garii faa namuma keenya ajjeesanii nama Oromoo ifi ajjeesanii ifi yeroo itti fayyadamanis harkumatti waliin jirra. Wanni ilmi namaa kun tokko walitti qabamee haasa'uuf waan haasawinne kana asuma teenyee ajendaa godhannee irraa haasawinne biraa deemuu qofa taate faayidaan qabu. Amma duras wanni kana hedduutu uumame hedduma haasawinne boonyee dhaadannee maal jenneetis adda baane qomoo obboleessa kiyya jedhe garuu wanni tokko wanni furmaata wanni kaayame hin jiru. Waan soorestii jaarraa abbaa gadaa hawaasni tokko yoo seentaran qabaanne yoo bakka takka bakkatti wal arku akkatti wal arku akkatti yaada wal jijjiiru yoo hin qabaanne faayidaa hin qabu. Jireenya hawaasummaa tokko sabni tokko akka sabaatti ni jirraa waan jiru hin qabu. Jammaa hawaasa keenyarraa hawaasa Oromoo irraa wanni mul'atu sani gaaddisni kaleessa namni jala wal arkuu ture biyya jiru hunda keessaa diigame kaanis wal qoode adda faffaca'e. Har'a Oromoo wal gargaaruuf bakkatti wal gargaartu akka Oromootti walii sagalee ta'uuf akkatti walii sagalee taatu tokkummaan dhabdee jirti. Warra gartee quuqama qabuu fi katti dhagayamu santuu miidiyaa kanarraa dubbata malee akkuma reefu lolleessituu toofiq jette kaan ni dhiichisachi ba'e kaan maal ja'a kaan immoo asumarraa guyyaa lamaa sadii dubbateeti nutummaan kunu asumarraa guyyaa lama sadii dubbannee guyyaa kaan ni daganna jechuudha. Osoo gaafa gartee mataan muramee ittiin dhiichifamu furmaanni tokko kaayame osoo gaafa jaalbatteen mana hidhaatii baafamee akkasii wareegamu furmaanni tokko kaayame tal itti aantu yoo dhufuullee dirqama kan dhuftu taatellee xiqqoo faana dheereffachiisuun ni danda'ama ture. Har'ammoo bakka hundaa seentarri Oromoon itti wal gartuu fi tokkummaan itti walii sagalee taatuuf itti wal gargaartu cufti onee jira jechuudha. Diinni kana arkeeti sadarkaa takkaa duratti afaaniin gaallaa afaaniin maaree jechuu malee
sadarkaa tanatti dhooysaa yoo ta'e malee hin agarre nuti. Sadarkaa yeroo ammaan tana jaarraa amma keessa jiru kanatti ilmi namaa nama ni godhaa jettee sammuun nama hin yaanne ilmoo daa'ima ganaa wanta kan harkin ableedhaan basmaam jaanii qalanii nu barsiisan. Kun ka ta'e akkuma obboleessi kiyya jee tokko tokko keenya itti gaafatama qabna rabbi birattis dhuguma. Yoo dirqamni seenaa kan nama gaafatu sunis jiraate ni gaafatti seenaan yoo akka biraa gaafachuu baatte illee seenaan itti arrabsamta. Jenereeshinni irra jiru kun kalee warri nu dura dabran maal hojjechaa turanii nu irra jiru kanarratti maaltu hojjetamaa jira. Nuti hoo jenereeshinni kun maal dalagu jirra. Waan jettu booda seenaan nu haafti ni haasoitti. Jenereeshinii abalufaan turan bara abalufaan aangoo qaban bara Oromoon akka asirraa haasawamutti akka addunyaanis beektutti aangoo qabdutti ja'amee nurraa dubbachuuf jira jechuudha. Wal nyaachisirree fi wal nyaannuu fi daandii saayinee diina keenya wal nyaachifnu kun cufti seenaaf nu ta'a. Kara haalinoo gafuudha ammas. Gafu irbuu. Irbuun diinni qulqulluun ganna qabu kun daa'imni immoo mucaan waa takka hin beekne kun oromummaaf jecha dadhabina keessoo keenyaatiin miidhaan sun kan ittiin raawwachuu jirtu. Dhumaatiin nama Oromoo ka'eessattuu diina Oromootiin du'u dadhabina qaamni irra gara aangoo jiruu fi dhaabbanni siyaasaatii fi akkuma immoo obboleessi kiyya lakkaawe hayyoota maalota warri jennu kun qabanii fi banaa isaan uumaniin miidhaan Oromoo irra ga'u jirtu tamuu ga'u jirti. Sheerii irraa qaban jechuudha. Seenaanis akkasuma waliin nu komachuudhaaf nu xureessuuf jiraatti. Kanaaf waan kaniif dandamachiisuuf wanni godhamuu qabu maali takkaa fi takkittiin jirtu. Jaalattanii jibbitanii bifa siyaasaan takka keessa hin jirreen hawaasummaan kan miidhamaa jiruun irra hawaasummaan faannoo hizbaawii tigil jaaniiti. Maqaa babbareeffatanii ummanni isaanii NGO adda addaatti iyyaa karayyuun booyaa reefka keenya agarsiisaa gargaarsa ittiin argachaa warra nu jibbu tumsa godhachaa hidhachiisanii nu ajjeesisaa jiran. Hawaasa isaaniitu tokkoomee tokkummaa qaba. Hawaasa isaanii wal dhagaye. Nuti immoo akka sabaatti arra qabna gaaddisa kalee qabnu qabnaa jira hin jiru kan moo waliin beenu kana hundi keenya bakka bakka dadhaabbannee akkamitti akka jirru waan waliin agarru jechuudha. Ammaas yeroo ni qabna carraas ni qabna if dandamachiiftanii waa hojjettanii kunooti dirreen asirratti boonyee faarfannee anaannannee dhaadannee deemuun akkuma diinni keenya heddummina keenya sodaatee daran nutti qophaa'u godhuudha malee faayidaan biraa tan isiin fiddu hin jirtu. Sooshaal miidiyaa irra sagalee ta'a waan kana jibbeef sababaan qaban. Arra mucaa daa'ima qalame saniif boo'ee akkana taana akkas goona akkana goona hoggaan jiru anumna qabaadheen godhu abbaa qabeenyaa ta'e aangoo qabaadheen godhu. Akkaanan immoo afaan inni godha jiru kana na godhan jaaniiti. Yoo kaa'oo nu godhuu deeman jaaniiti siyaasattiin fayyadamanii miidhaa itti aantutan saba miidhaniif ittiin qophaa'u waan inni asirraa qarartoon asirraa nagaya bookkisu jechuudha. Wanni keenya san taatee hafte. Akkuma obboleessi kiyya silaa irra waan takka godhama jennee fala waan tokko keenya ja'amee namni tokko hangi tokko wal qabatee kan ichi waliin bahu ta'e numa kana keessaa haamtuu qabatee yookaan akka rirmaatti waan nyaatuu waan qotuun qabatee ichi baha. Firfirsee adda bittinneessaa jechuudha. Wanni nuti godhu jirru kana wanni nuti hojjiru kana amatarraan bararraan baratti gattiqqaachaa gabbu'aa tuffatamaa kadeemu jirru sanii jechuudha. Nuti immoo deebinee mootummaa akkas godhu jira mootummaa akkana godhu jira akkas hawaasni tokkoomee jabaate bar mootummaan Tigree isinirraa kaaftan jirtu. Tokkummaa qeeroon bahaadhee akaabaa kibbaa. Tokkoomtee lafaa kaatee abbootiinis ijoollee loluu dhiiftee
duubaa gargaartee qeeroon fincilteetu warra afaan Oromoo dubbatu masaraa naqe. Dhaabni siyaasaa kam kanatinaaf qabsaa'aa jettee eegde sinnayne mootummaa qabaattee sinnayne addunyaan gargaartee sinnayne wanti akka sinnayne tokkummaa jirtu hojjete jechuudha. Arra wanni hin jirre maali tokkummaa santu bade. Akka malee bittinnooytanii jirtan, addaan facaatanii jirtan, fedhiidhaan dhuunfamtanii jirtan. Miira gartee gandummaa, gosummaa, miira paartii siyaasaa ifii jaalattu deeggaruu miira fedhii teessanitti liqinfamtaniiti. Diinaan immoo saaxil nyaadhamuuf saaxil bahaa bararraan baratti gabbu'aatti ka jirtu Oromoon. Wanni addunyaa irratti amma argu jiru, wanni haalli ammaantiin Oromoon itti jirtu kana jechuudha. Falli jiru hoo? Falli jiru. Yoo dhugaan gartee warri asirraa haasa'u kun cufti irra hedduun garee hawaasa kana jeeqxuu fi hawaasa kana diiduutu gaafa rakkoon takka uumamte as ba'ee boo'icha guddisa. Ammoo kan hawaasni kun akka ifittisu godhu ittiin dhiifne isaan ta'e osoo jiru. Yoo dhugumaan saba kanaaf quuqamnaan ka jiraattu taate Oromoon gaaddisasii ka dhugaa ka tokkummaa ka dur jalatti deebitee tokkummaa Oromummaa san dhugaan itti amantee diinni keenya nuuf hin rafuu bakka jiru halkanii guyyaa nurratti hojjetaa jechuu beeytee ka 4 kiiloo jiruu fi ka bosona jiruus diinni keenya ka waloo Oromummaaf nu jibbaa beekee walitti afaan qawwee deebisuun xiqqaattee silaa siyaasaan hanga jirtu namni wal ajjeesa wal dhawa. Wal dhawiinsa aangoo fitiif warreebanii fi kakuun aangoo fitiif atukuun aangoo reebuus uummatarra caalchisuu dhabee fedhiin ifii gabbuutee uummanni kireeditiin uummataaf kennamtee dhugaadhaan sabaaf yaaduun jiraatee bakka dursanitti deebinutti bararraan baratti xiqqaachaatuma ka deemnu nagganni chirichaaroo sadarkaa irraan tana nuugee yoo akkanuma akkatti fufnutee bara dhufu tanaa gaditti nu deebisuun malata jettu. Kanaaf ilmi namaa waan haasa'u sababaaf haasa'u furmaataaf haasa'u haasawee waan takka haasawee qofa deemuuf faayidaa qabdu. Yoo waan haasa'u itti kana galii ittiin goone yoo goolabbii ittiin goone asirraa dhaadannee deemuun diina keenyaaf tumsuu qofa taati. Akka isaan if eeggannaa godhan akka isaan miidhaa biraatiif qophaa'uun kakaasuu qofa taati. Faayidaan biraan jirtu jechuudha. Asirratti illee sagalee ta'uun dilas bu'aa qaba jee ittiin amanuu jechuudhaan. Kanaaf dhiignummaan qulqulluun ganna qabu kun isinitti haa dhagamu. Warri ogummaa waa jaaruu qabdan, ogummaa hawaasa gartee gaaddisa tokko jalatti deebisuu qabdan. Namni cufti nama hoogganu, namni cufti namaan hin deemu. As baatanii akkuma bara qeeroo sanitti Jowaar Mohaammed kan lama daa'ammaas nu uumame ni jira ni qabna. Bashbashi qabna. Akka hawaasni kun fedhutti akka hawaasni kun beekutti ka walii qabuu danda'u tokko nuu ba'ee hawaasa kana gaaddisa tokko jalatti deebiftanii har'a daasa jala jirra. Wal quban qabna. Harargeen akka harargeetti wal quban qabdu. Kunis walii gaarrinfata. Bahaadhiyaa maaree lixaa mitirqoo jettanii maappii hin jirreef waan hin jirreen akka diinni keenya gaafa nuti qabnu gurraa seehee gartee nu tuffatu kan godhu jiru isinummaan kaleessa waan san hojjettan har'aas hawaasa kana gaaddisa tokko jalatti deebisutti akka hojjettan furmaata irratti akka xiyyeeffattan kanuma nuti dhaammannu sababaan nuti haasofnuufis kana malee haasawaaf qeeroo mucaa wareegame san deebisuun hin danda'amu jechuudha. Kana isinit dheeradhe